mootiin nuuf kenname akka amannu. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa hin jedhama. Akkam jirtu hordoftoota TV Araaraa. Bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa. Kun qophii sagantaa guyyaa dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 karaa biqiltoota Araaraa kan isiniif dhiyaatudha. Qophii kana dhiyeessuun kan isin waliin turu ana Sifan Gitaachoo fi ana Juulees Taayyoodha. Kan itti aansuun kan isiniif dhiyaatu Luqqisii yommuu ta'u, Luqqisii kan nuuf dhiyeessan garee biqiltoota Araaraarraadha. Hordofnee walitti deebina. Baga ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan. Luqaas 1:31 Kunoon ilfooftaa ይመስል ጌሳ መቃይሳት ኢየሱስ ጀቴን ሞጋስታ መልካም የመስታወት ለጌታችን መውለድ በሰላም አደረሳችሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 61 እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይላለሽ። Happy anniversary of Christmas. Luke 1:31 You will become pregnant and have baby boy. You will name him Jesus. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Malkaan baalii lulaachuu. Baga guyyaa yaadannoo dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan geessan jechaa amma kanan isiniif dhiyeessu Luqqisiidha. Kunoo namoonni ogeeyyii urjii rakkaan tokko ba'aa biiftuutti gara Yerusaalem dhufanii isaanis inni mootii jiru taatee dhalate eessa jira nuyi urjii isa ba'aa biiftuu argine isaaf sagad dhufneerra. Wangeela Maatewos boqonnaa 2:1 ayyaana gaarii. Hordoftoonni TV Araaraa baga yaadannoo guyyaa dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa amma Luqqisii tokkoon isinii qoda. Innis yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo hin ulfooftaa ilmas hin deessa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii moggaasi inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhamee waamama. Macaafa Luqaas boqonnaa 1:30 ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoonni TV Araaraa baga yaadannoo guyyaa dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa amma Luqqisii tokkoon isiniif qoda. Macaafa Maatewos boqonnaa 1:25 haa ta'u iyyuu malee inni amma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre mucicha immoo Yesuus jedhee hin moggaase. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni TV Araaraa martinuu baga yaadannoo dhalachuu Gooftaa Yesuus keenyaan isin ga'e amma kana irratti Luqqisii tokko isinii qoda. Macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Kunoo dukkanni lafatti in uwwisa, dukkanni rimixii safara farraa in dhosa. Siif garuu ifti waaqarraa siif ba'a, ulfinni isaas irratti hin argama. Kana qopheesse ana Lammaa Saffaadhaan waan na dhaggeeffataniif galatoomna. Baga yaadannoo dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa amma Luqqisii tokkoon isinii dhiyeessa. Utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef isheen ilma hin deessi. Haatis maqaa isaa Yesuus jetteen moggaafta. Inni ofii isaa saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 20-21 ayyaana gaarii. Isheen ilma hin deessatis maqaa isaa Yesuus jetteen moggaafta. Inni ofii isaa saba isaa cubbuu isaaniitti hin fayyisa jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 ልጅም ትወልዳለች እሱም ሕዝቡን ቃጠጣቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 Durante Rodolfo TV Araaraa fi maatiin Araaraa baga dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Kanas dhiyeessu Luqqisiidhaan isa kana. Kunoon ilfooftaa ilma ni deessaa maqaa isaa Yesuus jedhii itti moggaase. Maqaan boqonnaa 1:30. Luqqisii amma ijoolleen biqiltoota Araaraa nuuf dhiyeessanii kan baay'ee namatti toluu fi ergaa guddaa kan namaaf dabarsuudhaati maal jetta? Eeyyena waan baay'ee irraa baradheera waan baay'ee sirraa hubadheera.